Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadha nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii akkam jirtu isiniin jechaa nu jirra galata waaqayyoo gaawuronni waan kana gatii isaa nutti himee barbaannaa warreen jettan jechuudha. Egaa asumaan na dhaggeeffachuu hin dagatinaa isiniin jechaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taata subscribe share like comment gochuudhaan yaada qabdan barreessuu fi akkasuma gaafilee barbaaddan gaafachuu ni dandeessu isiniin jechaa. Egaa warroonni kana gatii kanaa nutti mijettan jechuudha. Ana amma balbal haala kanaan naaf galee jira jechuudha. Kanaaf mastaawatii qofaa isas ka suutuma suutanii kinoositti galchaa jiru akkuma argitanii. Isiniin jedha kana fakkaata. Egaa gatii isaa meeqaa warri jettanii gatiin isaa wal darba jechuudha. Akkuma sadarkaatinii fi akkuma isinutti hojjisiisuu barbaadan jechuudha. Suni filannoo keessanii haaluma filannoo keessaniitiin isinii hojjetama. Kaareen haga 450 jechuudha. Kaareen jechuudha kaariidhaan hojjetama. Kaareen takka 4,000 fi meeqan jedhama 4,500 jechuudha. 4,500 kaareen tokko akkasitti hojjetama. Egaa haala bal'ina balbala keessaniitiin jechuudha. Haala bal'ina foddaan isaa gama akka bal'atu akkasumas immoo balballi isaa gama akka bal'atu bal'ina isaa irratti hundaa'eet gatiin haala saniin murama jechuudha. Kana fakkaata manni keessan kaaree meeqa kan fixaa jettanii kan yaadda yoo ta'e kaaree meeqa akka fixu herreegdanii irra ga'uu dandeessan 4,500 jechuudha. Akkasuma sadarkaa lammaffaan hanga 4,000ti. Hanga sadarkaa sadaffaa qabaa 3,000 fi 807 jechuudha. Kiyya kanuma akkuma argitanii jalli laameraadha. Gubbaan isaa immoo ganaa gala jechuudha. Mastaawatiin balbala akkasitti hojjetame. Kun immoo kan gara achaanu maskootonni jechuudha. Innis haaluma saniin hojjetame. Walumaa galatti kuni kan sadarkaa sadaffaati jechuudha. Sadarkaa dhumaarra kan jiru jechuudha. Yaa akkuma humnaasitti hundumtu kan ta'u malee akka humnaa keenyatiin gatii ilaalletu kan jechuudha. Nuti kan kana hojjisiisne isinis immoo haala humna keessaniitiin ilaaltanii hojjisiifachuu ni dandeessu isiniin jedha. Kana fakkaata. Walumaa galatti meeqa sifite hojjechuu barbaadan immoo gara 23,500 jechuudha walirratti. Kunumti qofti ganaa mastaawatiin ganaa bitama. Kana fakkaata isiniin jechuun jaalladhaa hordoftoota kiyyaa. Warroonni gaafii biraa qabaattanis barreessuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo lafa barbaadaa lakkoofsa naaf kennee warreen jettan lakkoofsi kiyya viidiyoo tanaan duraa jala jechuudha isiniif jira. Warroonni achiin barbaadan na dubbisuu dandeessu. Garuu waa'ee lafaa kanarratti ani danda'ee bootaa isiniif ilaaluu hin danda'u jechuudha. Olii gadi deemuu baay'ee fagoo waan deemamuu fi yeroo kanatti baay'ee rakkisaadha. Egaa namni akka isiniif ilaalee natti himu yoo barbaadan isiniif gochuu nan danda'a malee ofii kootiif deemee isiniif bakka lafaa sanitti isinii argamee isiniif deemuu hin danda'u jechuudha. Samoona yeroo darbellee jechuudha. Namoonni hedduun akkasitti na deemsisanii ka'anii caluma jedhanii achi hafan hedduu isaaniitu jira waan ta'eef waa'ee lafaa kana kanumaan bira darba jechuudha. Kanas immoo gatii isaa isinitti himuuf malee waa biraatiif miti. Gatii isaa kinoo isinitti himee jira. Warri barbaadan immoo isa kana hojjechiifachuu warri mana ijaarratan ni dandeessu jechuudha.
balballi tokkichi amma 4,000 40,000 30,000 50,000 meeqa jira jechuudha. Akka sadarkaatiin isin sadarkaa keessaniin waan gaarii waan narraa bareeda jettan ajajachuu ni dandeessu isiniin jedhaan. Yookaan immoo hojjisiifachuu ni dandeessu isiniin jedha. Kana fakkaannaa kino kan nu galchees harka nama biraa osoo hin ta'in abbaa miliyoonii fi obboleessa isaati jechuudha. Kan isaantu galchee kan akkanatti galchanii ganaa ka bareeda. Rabbi hoo jedhee walumaan laalla hundumaafuu isiniin jechaa kana fakkaanna isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jedha. Akkuma jalqaba isiniin jedhe warroonni immoo mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaayi. Akkasuma immoo warroota namoota biroof share gochuu hin dagatinaayi. Hojiin keenya tarii isin jibbisiisuu danda'a. Jaalachuus dandeessu. Namni tokko jibbeef tokko immoo hin jibbu. Kana fakkaata suutan asirra geenye irraa jechuudha waan xiqqishuu tanarraa boruuf immoo Rabbi hoo jedhe kana caalaadha jennee yaanna kaa'ee oduu isinitti hin baay'isu nagaan nu turaa. Yaada qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Bye bye.